Oduuwwan ijoo. Ijaarsi hidhaa guddichaa gama maraanuu sadarkaa amansiisaa irra ga'uunsaa himame. Filannoo keessatti ga'een dubartootaa olaanaa waan ta'eef dubartoonni dammaqinaan hirmaachuu qabu jedhame. Oduu biyya alaatiin Maadaagaskaritti tatamsa'inni vaayirasii koronaa waan hammaateef hoteelonni fi hospitaalonni wiirtuu kunuunsa dhukkubsattootaa ta'aa akka jiran himamaara. Multan kabajamoo daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu waliin himatti shumatii hanga xumuraatti nu faana tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itiyoophiyaan laga Abbayyaa misooma ishee fi oolchitu biyyoota gadii miidhuudhaa fi fedhistee karoora hin qabdu jedhaniiru. Guutinsi bishaan hidha haaromsaa marsaa lammaffaan osoo itti hin fufiin hulaa bishaan itti yaa'u haaraan garaagarummaa bara darbee kan hidhame dabalataan bishaan kan guutu ta'uu Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Guutinsi bishaanii marsaa lammaffaan kun kan raawwatamu baatii adoolessaa fi hagayyaa wayita roobni cimaan argamutti ta'uu kan himan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kun Sudaan lolaadhaan akka hin miidhamneef gargaara jedhaniiru. Ergaa gara toora fuula Facebook isaaniitiin dabarsanii. Ijaarsi hidhaa guddicha haaromsaa gama nageenyummaan qulqullinaa fi tajaajilaatiin sadarkaa amansiisaa irra gahu ministeerri bishaan jallisii fi enerjii Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa himaniiru. Ministeerichi TV'tti akka himanitti ulaawwan lamaan bishaan dabarsan ijaarsi isaanii xumuramee tibbana tajaajila eegaluu jedhanii jiru. Hawwa baay'ee kafanii. Ijaarsi hidha guddicha haaromsaa erga eegalee waggaa 10 lakkoofsise. Gulantaawwan murteessoo hedduu keessa darbuun bara darbe hidhichi bishaan marsa jalqabaa haa qocatuuf dandeesseera. Hidhichi ji'oota muraasa booda marsa lammaffaadhaanis bishaan kan qocatu yoo ta'u annisaa elektirikaa maddisiisuus ni eegala jedhameera. Sadarkaa ijaarsi hidhichaa ammatti irra jiru ilaalchisee TV waliin turtii kan taasisan ministeerri bishaanii jallisii fi annisaa Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa nageenyummaan qulqullina ijaarsa hidhichaa amansiisa ta'uu ibsaniiru. The dam construction is at interesting stage. Right now, it is now at the stage of most reassuring. Ammatti hidhichi gama cimina ijaarsaa fi raawwii isaatiin walqabatee sadarkaa amansiisaa irra gaheera. Tibbana ijaarsa ulaawwan lama bishaan fullaasan kan gara gadii xumurree yaalis taasifneerra. Inni tokko torbee darbe gaafa roobii bishaan fullaasuu eegaleera. Ulaawwan kunneen akkuma viidiyoo socho'aa irratti agartanitti bishaan ga'aa kan gadhiisudha. Bishaan hidhicharraan gad dhangala'uuf dabalata jechuudha. Ulaawwan kunneen tokkoon isaanii sekondii tokkotti dandeettii bishaan kiubik meetirii 900 dabarsuu qabu. Ulaan tokko kaleessa hojii kan eegale. Ulaawwan lamaan kun bishaan isaan gadi dhiisan bishaan laga Abbayyaa keessa bonaaf ganna giddugaleessaan gara Suudaanii fi Masriitti dhangala'uu walqixa. Kanaafuu hidhi keenya biyyoota yaa'aa gadiirra miidhaa homaatu hin qaqqabsiisu. Dr. Silashiin olka'iinsi ijaarsa hidhichaa akkuma dabalaa deemuun guutinsi bishaan hidhichaas marsaa marsaan dabalaa kan itti fufu simanii guutinsa marsaa lammaffaa kanaatiin Itoophiyaan bishaan meetir kiubii biiliyoona 30.5 hidhichaatti inni kuusti jedhaniiru. They are inseparable. Inseparable in a sense that as you increase the dam height, oleen hidhichaa akkuma dabalaa deemuun bishaanichis hidhicha guutaa deema. Sadarkaan oleen hidhichaa ammatti irra jirus bishaan meetir kiubii biiliyoona 30.5 kuufachuu bifa dandeessisuuni. Amma guutincha bishaan hidhichaa marsaa kanaas biyyoota yaa'aa gadiitiinis irratti walii galameera. Wanti garbaraasiif mirkaneessuu barbaadu ammoo yeroo gogiinsa hamaan mudatuttis bishaan dabalataas kan gadhiisu ta'uu isaati. Ulaawwan tibbana ijaarsa isaanii xumuramee bishaan gadi dhiisuu eegalan lamaan kunneen guutinsi bishaan hidhichaa marsa lammaffaas biyyoota yaa'aa gadii irratti dhiibbaa tokkollee kan hin geessisne ta'uu qabatamaatti agarsiisuudhaas jedhaniiru. Every year incremental volume will be captured in the system. Walumaa galatti hangi bishaan hidhichatti kuufamuu
baruma baraan dabalaa adeema. Guutinsi bishaan hidhichaa marsaa kanaas bishaan yaa'a lagichaa uumamaan gara biyyoota yaa'aa gadii dhangala'u gonkumaa osoo addaan hin citin kan raawwatamudha. Ulaawwan ijaarsi isaanii xumuramee hojii eegalan kunniinis kanaaf wabiidha. Adeemsa ijaarsa hidhichaa ilaalchisee Itoophiyaan qajeelfama iftoominaa bu'uura godhachuun odeeffannoowwan hidhichaa biyyoota yaa'aa gadiif kennaa turuu kan ibsan Dr. Silashiin nageenyummaan cimina ijaarsa hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa hidhoota biroo laga Naayil irratti ijaaramanii jiran hundaa olitti amansiisaa ta'us jala sararaniiru. Boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna. Namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii 6 kan jiraate yookaan jiraate mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii inaarufneenis galmaa'uu ni danda'ama. Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga ebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaan bara kana gaggeeffamu dimokiraatawaa kan nagaa fi haqa qabeessaa taasisuudhaa fi hirmaannaan dubartootaa murteessaa ta'uu liigiin dubartoota paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Liigichi filannoo ilaalchisuudhaan marii qopheessee jira. Hawwii Taaffasa dabalata qabdi. Liigiin dubartootaa paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee filannoo biyyaalessaa ilaalchisee waltajjii marii qopheesse. Waltajjicha irrattis filannichi haqa qabeessa nagaa fi dimokiraatawaa akka ta'uu fi filattoonni kaadhimamtoonnii fi qaamoleen hundi itti gaafatamummaa isaanii ba'achuu akka qabanii fi dhimmoonni biroo yaadolii mariiti. Pirezidaantiin liigichaa Adde Malaakiyaa Alamaayyoo akka jedhanitti hirmaannaan siyaasaa dubartootaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeera. Filannoo biyyaalessaa barana adeemsifamuufis hojiin hirmaannaan dubartootaa akka dabaluuf dandeessisu hojjetamuusaa Adde Malaakiyaa Alamaayyoo ibsaniiru. Waltajjichis kaayyoon isaa hirmaannaa dubartootaa cimsuuf akka ta'es himaniiru. Dubartoonni filannicha karaa milkaa'aa ta'een akka adeemsisaniif hirmaannaan isaanii akka cimuufis gaafataniiru. ሀገራችን ብሎም በከተማችን አዲስ አበባ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ጥቂት ሳምንታት የቀሩት ሲሆን እስካሁን ባለው የምርጫ እንቅስቃሴ ላይ ሴቶች የበኩላቸውን ሚና በመወጣት ላይ ይገኛሉ። Biyyi keenyas ta'e magaalaan keenya Finfinneen filannoo marsaa jaffaa adeemsisuuf torbanoota muraasni kan hafu yoo ta'u, sosochiin filannoo hangammaa jiru dubartoonni gahee mataa isaanii ba'achuu irratti argamu. Caalmattis filannoof kaardii akka fudhataniif dadammaqsuun mootummaa bornu bulchuu hundeessuuf kan dandeessisu sagalee argachuuf dubartoonni har'a galmoofne kaardii filannoo fudhannee harkatti qabachuun dhimma filannoo hin qabnedha. Hirmaattonni waltajjichaa gama isaaniitiin adeemsonni naannoo buufata filannootti fooyya'uu qabanii fi dhimmoota qabatamoo ta'an biroo irratti yaada kennaniiru. ቅስቀሳ ያንሳል እንደ በፊቱ እንደ ድሮ በፊት ምርጫ ጊዜ እኔ Dulana filadhaa taasisuun ni hafa. Akka kanaan dura filannoo bara 1997 fi 2007 tureera. Sosochiin uummata dadammaqsuu akkasin turre. Duulli filannoo yookaan na filadhaanis baay'ee gaggeeffamaa ture. Gama keenyaan amma naannoo hundattuu uummata dadammaqsuu ni hafa. Amma kanaaf hojii guddaan nuti qabnu sosochii sirriitti haa taasifnu. ሰዎች ካርድ የማይወስዱበት ምክንያት አንደኛ ብዙዎቹ ገልጸውታል። Namoonni sababa kaardii filannoo hin fudhanneef hedduun isaanii ibsaniiru. Sa'aatii hojii wal simsiisuu dhabuun namoonni galmeessan sa'aatii 3 walakkaatti seenu. Yoo ba'an ammoo 11 irratti ba'u. Ammoo isaan achi hin jirani. ያለው ህዝብ ከተለያየ ቦታ በኮንዶሚኒየም Uummanni jiru jiraachota manneen waliin jireenyaa bakka garaagaraatti dhufantu jiru. Adeemsa waraqaa eenyummaa kennuutiin ammoo namoota haaraan waraqaa eenyummaa hin qabne ni jiru. Rakkoolee jiran furuudhaaf hojimaata qindaa'aa ta'e cimsachuudhaan hojjetamaa jiraachuu Adde Malaakiyaan ibsaniiru. አንድ ድምጽ የራሱ ትልቅ ዋጋ አለው።
Sagaleen tokko mataasaan gatii guddaa qaba. Sagaleen dubartoota hundaa walitti hidhame immoo murtoowwan dubartoota irratti darbuuf ammoo shoora guddaa qaba jechuudha. Kanaaf paartii nuuf ta'u nu bulcha jennee yaadnu filachuun yeroo osoo hin deemin dirqamaan kaardii filannoo keenya harkatti qabachuu qabna. Erga yeroon isaa dhumee guyyaa 2-3 hafammoo dhiphina hin jirre keessa akka hin gallee fi guyyoota 6 hafan kana keessatti dubartoonni kaardii isaanii akka fudhatanii fi dandeettii amansiisuu keenya fayyadamnee dadammaqsuun kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Waltajjii marii kana irratti kaadhimamtoota dorgoman wajjin wal baruunis adeemsifameera. Jireenya horsiisee bultootaa jijjiiruu fi fooyyessuudhaaf hayyoonni seektarichaa gahee isaanii bahuu qabu jedhameera. Naannoo jireenya horsiisee bulaa irratti irra deddeebii fi akkaataa haaraan dhukkubootii mul'atan irratti kan xiyyeeffate koonferensiin idila addunyaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti taa'amee jira. Olaanaa Yaaddeessaa gabaasa guutuu Yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa akka ta'antu nu ergeera. Dhukkuboota namaa gara beelladaa yookaan beelladarraa gara namaatti daddarban irratti kan xiyyeeffatee fi yuunivarsiitiiwwan garaagaraa hirmaachise konferaansiin idil addunyaa yuunivarsiitii Bulee Horaatti gaggeeffamaa jira. Konferaansii kana haasawaan kan banan pirezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Caalaa Waataa fayyaa hawaasa horsiisee bulaa eeguudhaaf yuunivarsiitichi qorannoolee garaagaraa taasisaa jiraachuu himuudhaan qorannooleen konferaansii kana irratti dhiyaatan ammoo caalmaatti yaada gabbataa argachuudhaaf nu gargaaraa jedhani. Hayyoota as keessa jiran kakaasun jajjabeessuun akka isa irra hirmaatan taasisa. Gara biraatiin immoo hayyoota dhaabbilee barnoota olaanaa wal fakkaatan ka biyya keessaa ka biyya alaa jiran hunda walitti fiduun qindeessuun dhaabbilee barnoota olaanaa qofa osoo hin taane dhaabbilee qorannoo garaagaraa keessa jiran dhaabbilee mootummaatiif miti mootummaa garaagaraa keessa jiran walitti dhufanii qindoominaan walii hojjetaa rakkoo ilma namaa deemu sadarkaadhaan akkasa hiikaa walii hojjetaa deeman gochuun barbaachisaa murteessa. Qorattoonni dhaabbilee fayyaa idil addunyaa garaagaraa keessa hojjetanis irratti hirmaataniiru. Dhiyeessitoonni qorannoo kanaas xiyyeeffannoo guddaan fayyaa horsiisee bultootaatiif kennamuu akka qabu qabxilee garaagaraatiin kaasaniiru. Walitti deebi'anii fallimaanii haali jiru kana asiin dura jirtu kana warri amma har'a dhiyeessaa turan sun muuxannoo isaanii qaban asiin jirtu qabanii muuxannoon jirtu sanaa jedhanii garuu kora kana duubarratti waan muuxannoo adda addaati yuunivarsiitii adda addaa irraa waan dhufaniif muuxannoo adda addaa namuu walta baase achiin duuba mali jiru maani yuunivarsiitiin Bulee Horaa amma naannoo horsiisee bulaatti dhiyaatti maan godhuu qabdi waan jedhu haaliidhaan kan. Dhukkubni kun dhufeetu osoo jiru atoo uummati kun jiruu isaanii malli isaanii nyaati isaanii mana jaarii keessa jiraatan qulqullina qabaatanii dhukkubni kun isaan irra ga'u ture. Kanaaf naannoo kanatti isaanii cimsanii karaa bulii olii karaa kaamii isaanii kan yoo cime karaa nyaata isaanii yoo cime waan biraatti walitti dabalatee dhukkuma ofirraa qolachuu danda'anii jechuudha. Kolleejjiin fayyaa yuunivarsiitii Bulee Horaatti erga eegalee reefu waggaa 4 kan guute ta'ullee rakkoo fayyaa hawaasa horsiisee bulaa furuudhaaf hojiitti jiraachuu fi qorannoowwan kanneen irraas muuxannoo kan argatan ta'uu kan himan ammoo diinii kolleejjii saayinsii fayyaa yuunivarsiitichaa kan ta'an Dr. Taakkale Utaaraati. Akka qorannoo saayinsii mul'isutti dhibeewwan daddarbuu namarraa gara namaatti darban hedduun isaanii parsantii 60-70 bineensotarraa kan dhufu yookaan zoonotic diseases jedhan san jechuudha. Kanaafuu dhibeewwan kun hawaasa horsiisee bulaa keessatti bal'inaan akka jiru yaadama jechuudha. Kanaaf qorannoon kun rakkoowwan naannoo hawaasa horsiisee bulaa jiru dhibeewwan kanti bal'inaan jira. So dhibeewwan kana bifa kamiin ammoo hawaasa horsiisee bulaa kana yuunivarsiitiin beekumsa qabuun iskoolaaronni beekumsa qabaniin akkam godhanii hawaasa horsiisee bulaa kana tajaajilanii rakkoowwan san jalaa akka isaan dandamatan taasisuu danda'anii waan jedhu. Yuunivarsiitii Bulee Horaatti pirezidaantiin itti aanaa dhimmoota qorannoo Dr. Gumii Boruu konferaansiin akkanaa kun hayyoonni dargaggoonni yuunivarsiitichaa dandeettii isaanii cimsanii rakkoo fayyaa hawaasa horsiisee bulaa caalmaatti qoratanii akka baasaniif ni gargaaraa jedhani. Muuxannoo guddaa qabu. Muuxannoo guddaa kana immoo qorattooti keenya irra caalaan isaanii juunariidha. Kanarraa muuxannoo guddaa fudhatanii bor kana caala cimanii qorannoo jajjabaa rakkoolee uummata kanaaf kollaaboreeshinii adda addaa fidanii jecha walitti dhufeenya isaan wajjin uumanii kana caala cimanii ekspiriyaansii jabaa irraa fudhachuu danda'an kan jedhuun kaayeffateeti intarnaashinaali kan qophaa'e virchuwaalee jecha. Konferansii fayyaa idil addunyaa kanarratti qorannoowwan 18 ol ta'an kan dhiyaatan yoo ta'u dhaabbilee barnoota olaanoo dabalatee bakka buutonni hawaasaa hedduunis argamaniiru. Gabaasa qindaa'eef Olaanaa Yaaddeessaa Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa. Godina Matakkalitti yeroo ammaa kana rakkoon nageenyaa tasgabbaa'uun hawaasni gara hojii idilee isaatii deebi'uu jalqabuun himameera.
Godina Matakkalitti yeroo ammaa kana haalli nageenyaa fi sochiin hawaasaa tasgabbaa'aa waan jiruu fi hawaasni gara iddoowwan gabaa deemuun sirna bittaa fi gurgurtaa jalqabuu jiraattonni aanaa Gilgal Balas himaniiru. Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti mudatee tureen gabaan aanaa Gilgal Balas rakkoo keessa ture. Yeroo ammaa kana garuu koomaand poostiin godinichaa hojii hojjeteen sochiin nageenyaa tasgabbaa'aa jiraachuun himameera. Akka gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatti Daayireektarri sabquunnamtii raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetnet Adaane godina Matakkal gara sochiitti deebisuudhaa fi nageenya irratti hojjetamaa akka jiru himaniiru. Giddugalli qorannoo qonnaa Sinaanaa sanyiilee qamadii misoomaa qonna jallisiitiif oolan qorannoodhaan adda baasuudhaaf hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Giddugalichi sanyiilee qamadii daabboo, makoroonii fi kanan dura bu'a qabeessummaan isaanii mirkanaa'ee 24 filachuun naannoo jallisiidhaa fi akka mijataniif madaqsaa jiraachuu himamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Baalee Taaddasaa Tarrafaatu dhiyeesse. Giddugalli qorannoo qonnaa Sinaanaa sanyii qamadii misoomaa qonna jallisiitiif oolan qorannoodhaan adda baasuuf hojii madaqsaa jiraachuun himame. Giddugalichi sanyii qamadii daabboo fi makorooniidhaaf kanaan dura bu'a qabeessummaan isaanii qorannoodhaan adda bahan 24 filachuudhaan naannoo jallisiitiif kan mijatan qorannoo madaqsuun hojjechaa akka jiru simee jira. Giddugala qorannoo qonnaa Sinaanaatti abbaan adeemsaa qorannoo hawaasummaaf babal'ina qonnaa obbo Amaara Biiftuu giddugalichi carraaqqii mootummaan qamadii biyya alaatii galu oomisha biyya keessaatiin bakka buusuuf taasisaa jiru akka milkaa'uuf qorannoon deeggaraa jira jedhan. Sanyiilee qamadii qorannoon irratti gaggeeffamaa jiran keessaas toltuu, bullaallaa, utubee kanneen qilleensa baddaa fi badda dareetiin akka wal simaniif hojjetaman yoo ta'u, sanyii akka soofumar, oborraa fi sanyiin fantaallee jedhamu ammoo sanyii naannoo qilleensa gammoojjiitiin akka wal simaniif qorannoodhaan irratti gaggeeffamaa akka jiru dubbataniiru. Milkaa'inni keenya keessattuu naannoo qamadii seeftineetidhaan beekanitti qamadii biqilchinee qamadiin akka taatu itti agarsiisnee jirra jechuudha. Ijoolleen isaanii daabboo nyaachuu dandeesseerti kana ragaa nuu ba'anii jiru. Gara badda daree kanatti immoo already qamadii oomisha keessa jiru duraanuu roobanii amma immoo jallisiidhaan bakka jallisii fayyadamanitti high value crops shunkurtii adii, shunkurtii diimaa, moosee kana oomishatu duraanii jallisiidhaan amma immoo qamadii keessa galchanii marsaa midhaanii fayyadamanii waggaatti yeroo 3 oomishachuu akka danda'an leenjii kenninee hojiinis qabatamaan agarsiisnee amananii itti seenanii jiranii jechuudha. Horsiisee bultoonni godina Baalee aanaa Barbaree yaada kennaniin kanaan dura irra caalaatti hojii loon horsiisuutti malee oomisha qamadiitiin akka waliin beekne dubbatanii. Kanaan dura baay'ee midhaaniin jiraachuu hin dandeenye nyaataniif hin dandeenye. Yeroo baay'ee qabeenyuma waan akka beelladoota gurgurree akkasitti shamannee akkasii bulaa turre malee. Har'as immoo qamadiin kun yeroo gabaabaa keessatti mootummaa fi warroonni biroo gargaarsa nu godhaniitiin wayita facaafnu irratti yeroo gabaabaa keessatti ji'a 2 naannoo bultii 20 akkanatti kan goge midhaan kun yoo laallu keessatti akka isaanitti. Kanaaf jijjiirama guddaadha gara biraatti hin guddanne jechuu barbaade. Qamadiin hin ba'u naannoo qamadiin hin baane maal godhanii boqqolloo nu cursiisanii yookaan ammoo qamadii facaasaa nuun jedhan waan jedhu niyyaa irra caalaan guddinaan baay'inaan namaa san qabatee jirudha. Kanaaf mootummaan ammoo tirakteeraan fidee lafa qotee eega qotee arganne waldaan Sinaanaa sanyii facaasee jira jechuudha. Gammachuun nutti dhaga'ama midhaan kana yoo arginu. Midhaan kana eega argan balaa samana gaafa asirraa takka jennee waggaa 2 yookaan waggaa 3 iddoo kanatti yoo oomishan jiruu gaarii hin argisiifna waan jedhu yaadna. Hoogganaan giddugala qorannoo qonnaa Sinaanaa obbo Mahammad Bariisoo gama isaaniitiin giddugalli qorannoo qonnaa Sinaanaa teekinooloojiiwwan qonnaa garaagaraa qorannoodhaan burqisiisuudhaan wabii nyaata qonnaan bulaa mirkaneessuuf kaayeffatee dhaabbata hojjetaa jiru jedhan. Giddugaleessi keenyas dirqama kana fudhachuudhaan sanyiilee adda addaa kan qamadii, paastaaf mokoroonii fuudhee akkamitti bishaan wajjin jallisii wajjin wal simatee madaqiinsi sanyii sanii kan oomisha gaarii kennu kan qulqullinni isaa gaarii ta'e achi keessaa bahuu akka danda'u hojii qamadii madaqsuu jallisii irratti hojjechaa jirra jechuudha. Godina 3 fi aanaalee 5 keessatti kan hojjennu kana qamadii fi bishaan jallisii kun wal simachuu akka danda'u akka mirkanaa'u. Wal simachuun isaa akka mirkanaa'u qonnaan bulaan kan amanee akka fudhatu. Keessattuu qonnaan bulaan naannoo gammoojjii kan qamadiin beekne qamadiin biyyee isaa irratti bishaan jallisii amma jiru kanaan ta'uu akka danda'u leenjii cimaa
irratti kennee leenjisaa turre jechuudha. Giddugalli qorannoo qonnaa Sinaanaa bara 1978 kan hundaa'e yoo ta'u hanga ammaattis teeknooloojiiwwan midhaanii garaagaraa fi nyaata beelladaa 80 ol burqisiisuun uummata biraan gahee akka jiru ragaan giddugalicharraa argame ni mul'isa. Magaalaa Mattuutti daandiin aspaaltii kiiloomeetira 8.7 dheeratuu fi waggaa lamatti xumuramu bajeta mootummaa federaalaa birrii miiliyoona 600 fi miiliyoona 60 oliin hojjetamaa jiru hojii eegalee jira. Piroojeektiin daandii aspaaltii guddina magaalaa Mattuu ni saffisiisa jedhame kun yeroo jalqabameef keessatti akka xumuramuu fi tumsi uummataa cinaa isaanii akka jiraatu abbaan taayitaa daandiiwwan federaalaa waamichaa dhiyeessee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa godina Iluu Abbaa Booraa akka itti dhiyaata. Daandiin aspaaltii bulchiinsa magaalaa Mattuu keessa qaxxaamuruun darbuu fi haaraa ijaaramuuf jedhu kun kiiloomeetira 8.7 kan dheeratu yoo ta'u bal'inni isaa immoo meetira 24.6dha. Bajeta mootummaa federaalaa birrii miiliyoona 600 fi miiliyoona 60 oliin hojjetamaa jedhameera. Piroojeektiin daandii aspaaltii kun waggaa lama keessatti kan xumuramu ta'uu kan himan abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaatti gorsaan piroojeektichaa obbo Dammaqee Yimar hojiin daandichaa yeroo qabame keessatti akka xumuramuu fi tumsi uummataa cimoo akka qabu waamicha ያው የተያዘለት ጊዜ 2 አመት ነው ግን ምንድነው ስሩ ኤክስፒሪየንስም ብዙ ቦታ የሚያጋጥመው ችግር waggaa lama keessatti inni xumuramaan karoorfame garuu rakkoon guddaan yeroo baay'ee kafaltii beenyaaf hawaasni yeroo baay'ee misooma akka barbaadu ni kaasa haa ta'u malee sababuma beenyaan nu hanqate safaramee nuuf hin kafalamne jedhuun hojii dhiibbaa guddaan as ga'e boodatti hambisu kanaaf uummanni kana hubachuun gahee mataasaa baachuu qaban jedha mootummaan waan qabu kan beenyaaf dhiyeessu kana uummanni hubachuu qaba. Jiraattonni magaalichaas aspaaltiin kun ijaaramuun guddina magaalaa isaanii saffisiisuu fi rakkoo tiraafikaa furuu keessatti gumaacha olaanaa akka qabu dubbatani. daandii kana hordofee dinagdee baay'eetu ijaarama kana duukaa kan deemu investimentii baay'eetu dhufa abbootiin qabeenyaa baay'een kaka'anii gara kana dhufuu danda'u waan baay'een kana duukaa hin deema daandiin waan hundaan murteessaadha jireenya magaalattiitii fi guddina magaalattiitiif naannoo kana yuunivarsiitiitu jira amma akka beektanu kolleejjiitu jira asii buufata fayyaa yookaan immoo kolleejjii fayyaatu jira naannoo kana hospitaalis naannoodhuma kana hunda wal quunnamsiisa daandii. Baay'ee walitti siqee karaan walitti dhiphachuu irraa kan ka'e namni sirriitti wal bira qaxxaamuree akka garaa isaa tarkaanfachuu hin danda'u makiinaanis immoo wal bira darbuudhaaf guyyaattuu makiinaa meeqatu walitti bu'aa oola jechuudha. Kanaaf adeemsa amma jalqabame kun baay'ee waan nama gammachiisudha magaalaa keenya kan immoo sadarkaa isheen harka jirturraa sadarkaa gara sadarkaa gaarii tokkotti akka inni butee maqaa magaalaa kanaa waamsisu karaa kana hordofee wanti dhufu jijjiiramni adda addaa jiraachuu akka danda'u abdii guddaa natti toleera. Korporeeshinii ijaarsa daandiiwwan Oromiyaatti hojii gaggeessaan piroojeektii daandii Mattuu Injiinar Solomoon Saamu'eel magaalota keessatti daandiin haala kanaan sadarkaa isaa eegatee hojjetamuun muuxannoo haaraa ta'uu himaniiru. Piroojeektiin haaraan kun waggoota lama keessatti kan xumuramu ta'uu himuun qaamoleen mootummaa fi uummanni deeggarsa amma jalqabarratti agarsiisan haala kanaan itti fufan yeroo qabame asitti xumuruun ni danda'ama jedhaniiru. Oromiyaatti illee carraa babbareedaa jedhaman keessaa carraa booddana dhufan keessaa daandiin kun akka carraa tokkotti deeggarsi amma jiru kun haalli amma jiru kun yoo itti fufee ifin waggaa kaa'ame asitti piroojeektii xumuramuu danda'udha. Haalli mootummaan itti adeemaa jirus haalli manni hojii kun itti adeemaa jirus isa kana fakkaata. Fedhiin uummata biras mootummaa biras piroojeektii kana yeroo keessatti fixuu agarsiisuu isaa ta'uu danda'a. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mattuu obbo Birhaanuu Jambaree piroojeektichi magaalaa Mattuuf tumsa guddaa qabaachuu himanii ijaarsi isaa yeroo qabame dursee akka xumuramuu fi deeggarsa barbaachisu hundaa kan taasisan ta'uu himaniiru. Adeemsi beenyaa isaa tilmaamuu beenyaa kana kaffaluu jalqabeeti kan inni jiru. Isa kana dafnee ariitiidhaan raawwachiisne uummatni keenya daandii kana keessa oolus immoo qabeenya isaa yeroodhaan kaafatee nus haala mijeessinee fi hojii kun akka inni saffisu gochuun isa tokkodha jechuudha. Inni biraan hordoffiin piroojeektii kanaaf taasifamu yeroodhaan akka inni xumuramu qulqullinaan akka inni raawwatu keessattis gaheen isaa olaanaadha waan ta'eedhaaf itti siqnee hordofuudhaan yeroo tilmaamamee dhuma jedhame kana keessatti akka inni dhumu gochuudhaaf nus itti cimnee hojjenna karaa kanas dafees immoo raawwata jennee hin yaadna jechuudha. Odeeffannoowwan biyya alaatiin ammoo Madagaskaritti tatamsa'inni vaayirasii koronaa waan hammaatee fi hoteelonni fi hospitaalonni wiirtuu kunuunsa dhukkubsattootaa ta'aa jiru jedhameera. Biyyattiitti akaakuun vaayirasii Afrikaa kibbaatti mul'ate marsaa lammaffaaf ka'uusaatiin hoteelonni fi hospitaalonni dhukkubsattootaan guutamanii bakki dhabamuun dukkaan dhawamaa jiraachuu Afrikaa Niws gabaasee jira.
Pirezidaantii Madagaskar Andrii Rajoelinaaan kanaan dura biyyi isaanii qoricha biyya keessaa qabaachuu ishee ibsuudhaan talaallii biyya kamuu akka hin feene dubbatanii turani. Torbe darbee irraa eegalee garuu biyyattiin sagantaa waliin gahinsa talaallii idilaa addunyaa COVAX jedhamu keessa seenuun ishee himameera. Uummata miliyoona 27 kan qabdu Madagaskar hanga ammaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 24,600 keessaa 433 du'aniiru. Walwaraansa Siiriyaa waggoottan 10 lakkoofseen dinagdeen biyyattii ungutaa'uun lubbuun lammiilee ishee 400,000 olitti lakkaa'amus darbuun kanneen hafan ammoo qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii jiru. Biyyattiin walwaraansaan garmalee hubamte tun baatii caamsaa dhufuuf filannoo pirezidaantummaa gaggeessuuf qophaa'uun ishee dhaga'ameera. Filannoon kun kan pirezidaantii biyyattii Bashar al-Assad aangoorra tursiisuuf qophaa'e ta'uunis himamaa jira. Filannoon kun Bashar al-Assad dorgomaa cimaa hin qaban jedhameera. Filannoon kun yeroo ammaa kana wayita walitti bu'iinsi biyyattii itti fufee jiruu fi dinagdeen ishee gaaga'ama cimaa irratti argamutti kan gaggeeffamu ta'uudha. BBC'n kan gabaase Bashar al-Assad filannoo kana yoo injifatan waggoottan dhufan 7 pirezidaantii biyyattii ta'uun tajaajilus jedhameera. Kanattaan sun ammoo odeeffannoowwan ispoortii guyyaa har'aatti kan isin biraan geenyu Nuruu Amaanuu isinitti muufsinee gaaraa naan boodarra walitti deebina. Ammas nu waliin tura.